Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyyaa nagaa keessanii bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha har'a viidiyoon isin fayyadaa jedhee yaade tokko batala yuutuubaroonni warri yuutuubarii hojjetan viidiyoon kun isin fayyada waan yaadefan sheer isinii gochuu dhufeera jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa yoo jaallattan immoo laayik naaf godhaa na faana turaa walumaan yaalaallu viidiyoo kana jechuudha. Ishee dursinee kiroomii keessa galla. Kiroomii keessa erga gallee booda search boota jedhu kanatti www.youtube.com jenneet galla. Ishee haala kanaan erga nu dhufee booda naqabxaabis sadii gubbaa kanan jirti ishee kilik goona. Deeskitooppitti jijjiirna. Ishee haala kanaan erga nu dhufee booda ammallee deebinee piroofaayilii keenya jala ni galla. Isa booda YouTube studio kan jedhu kana ni filanna. Isheen eegna tokko. Ishee haala kanaan nu dhufee jira. Channel dashboard kan jedhu jalatti nu dhufee jira jechuudha. Ishee haala kamiin viidiyoo amma gayyoona upload goone yookiin immoo viidiyoo amma yoona YouTube irratti gadhiisne haala kamiin irra deebineet edit godhachuu dandeenya. Thumbnail isaa qayyaruu ni ta'a yookiin immoo title isaa ni qayyaruu ni barbaanna ta'a yookiin immoo description irratti waan ta'e daddabaluu akkasuma linkii viidiyoo keessan illee namaaf teechisuu ni dandeessu. Haala kamiin irra deebineetoo edit godhanna kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Na faana tura. Dursine ishee iddoon kun isinitti mul'atan fakkaata iddoon kun content an jirtu kana jala ni seenna. Kilik gooneet irratti seenna. Ishee haala kanaan erga seennee booda viidiyoo hanga yoona upload goone YouTube irratti caanni kana hunda isaa nuuf fida jechuudha. Isaan keessaa haala kamiin viidiyoo tokkicha filannee tooyi edit godhachuu kan dandeenye kan jedhu waliin ilaalla. Har'aaf fakkeenyaaf ani viidiyoon kaleessa immoo eeggadda gadhiise tokkoon edit godhachuu barbaade isa haala kamiin edit godhannaan jedhu waliin akka ilaallu. Ishee asirratti isa tokkicha kilik goona. Erga kilik goone booda haala kanaan nu dhufa. Ishee irsaasii fakkaattu kana yookiin immoo ishee alama fakkaattu kanarratti kilik goona isa tokkicha. Ishee haala kanaan nu dhufee jira. Iddoo kanatti taayitilii isa jijjiirrachuu ni barbaaddu. Kan biraatti qayyarachuu ni barbaaddu yookiin immoo itti dabaluu ni barbaaddu ta'a. Haala kanaan itti dabalachuu yookiin immoo irraa qannasuu yookiin immoo jijjiiruu ni dandeessu ta'a. Asirratti immoo description irratti wanti barreessuu barbaadan tokko jiraate deebitanii irratti barreessuu ni dandeessu. Iddoon kun immoo thumbnail an jedhu kanarratti jijjiirrachuu ni dandeessu ta'a. Anamma thumbnail kana jijjiiruun barbaade. Sababni isaas dukkanaa'eeti jira. Sirriitti ija namaatiif naaf hin mul'anne jedhee waan yaadeef har'aaf jijjiirrachuun barbaade jechuudha. Ishee irratti kilik godha isa tokkicha. Isa booda naqabxaabis sadii nu dhufti. Ishee kilik goona irra. Ishee iddoo kanatti change yookiin daawladdan jedhuun jira. Ani change hin barbaada waan ta'eef change sanarratti kilik godhachuudha. Ishee haala kanaan na dhufee amma gara footoo kiyyaatti na darbe yookiin immoo gara giroolitti na darbe jechuudha. Tokko na filadha jechuudha giroolii keessa. Ishee ani har'aaf kanam qopheesse kanadha waan ta'eef irrattan upload godhachuudha. Kinoola na jijjiireera. Isa duraarraa jijjiirameera. Haala kanaan jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Gassiqxaniillee show more kan jedhu kan tuqxanii taagii isaa itti dabalachuu ni dandeessu yookiin immoo jijjiiruu ni dandeessu. Akkasumas kaataagorii kan jedhu hin jira iddoo kana kaataagorii isa filachuu ni dandeessu. Waan barbaadan jechuudha. Viidiyoo turee hin ta'a kan dhiyoo ta'een kan kaleessa illee har'a illee gadhiistan hin ta'a yookiin immoo kan jedhura gadhiistan illee ni ta'a jechuudha. Inni ta'uu ni danda'a jechuudha. Ishee isa booda haala kanaan erga jijjiirree booda argitanii haala kanaan naa jijjiireera. Kasa seefin godhachuudha. Seef naa ta'eetii jira. Ishee seefii gochaati jira ammoo. Seefi naa ta'eera jechuudha. Duubattan deebi'a. Duubatti deebi'ee giseen ilaalu akkanaan naa dhufe jechuudha. Naa jijjiirameera. Argitanii isa durarra jijjiirameera. Wanti tokko odoo hin qayyaramne template isaa bicha naa jijjiirame. Ishee viidiyoo biraas kanaan jijjiiruu barbaadu ni jira. Baay'ee fokkisa waan ta'eef yookiin immoo dasna hin jenne waan ta'eef
ija namaatiif illee namni naaf lachuu hin dandeenye viidiyoo kana waan ta'eef viyuu na akkanaaf dabalu kanaaf jijjiiruu nan barbaade jechuudha. Viidiyoo kanaan taampileetii isaa jijjiiruu barbaade akkasumas immoo taayitilii isaa jijjiiruu nan barbaade. Viidiyoon kun maal jedha taayitilii isaa Africa Funny Videos jedha. Erga gadhiisee immoo baay'ee tureera. Iski guyyaa sanii ilaalla. April 3 zi April 3 kuma 2022 irratti dhahanin gadhiise. Kanaaf iyyuu kan turedha xiqqoo torban lama yookiin immoo isaa ol kan ta'edha jechuudha viidiyoon kun. Kanallee jijjiirrachuu nan barbaada jechuudha taampileen isaa. Ishee asirratti dhufeetan kiliik godha see tokkicha. Ammas akkuma isa duraan afdee jira. Ishii peensil fakkaattu kanarratti kiliik nan godha. Ishii haala kanaan naa dhufee jira ammallee akkuma duraa sana. Ishii asuma taayitilii isa jijjiiruu nan barbaada. Africa Funny Video isheettu kana Funny Video wada gara jedhutti bichaan jijjiirradha jechuudha nan balleessa. Ishii asirratti maal jedheen yoon jijjiire gaariidha. Comedy videos nan jedha. Comedy videos. Comedy videos jedhee naa jijjiire jechuudha laala. Ishii description isaallee haa ta'u gara taampileelii isaatti deema jechuudha. Astaan boota taampileelii irratti isa tokkicha kiliik godha. Ammallee naaf jira. Wanta footoon jiru. Isa keessaanan qopheessee jira waan ta'eef isa naaf filadha jechuudha. Ishii haala kanaan naa dhufee jira jechuudha. Taampileeliin haaraan naa jijjiirameetii jira jechuudha. Ishii akkasumallee gadi siqtanii show more kan jedhu kana yoo tuqxan gadi siqtanii taagisaa ani taagii kana hunda irratti godheeti jira. Jijjiiruu barbaadu taagisaa sababni isaas taagii ariifin irra godhe waan ta'eef nan dhiisa jechuudha. Akkasumas isin jijjiiruu ni dandeessu. Itti dabalachuu baay'isuu ni dandeessu jechuudha. Gadi siqtanii akkasumallee kaataagorii isaa irratti jijjiiruu ni dandeessu. Anam kaataagorii isaa koomedii kan jedhu irra jira. Odoon jijjiiruu barbaade immoo ishii qastii kanan tuqa gadi tuqee sanaan akka haala kanaan naa dhufa baay'atee isaan keessaa jijjiiruu nan danda'a jechuudha kanan barbaade yookiin immoo viidiyoo kiyya kan fakkaatu irratti gochuu nan danda'a jechuudha. Ammaaf garuu hin jijjiiru miknaatum viidiyoon kun koomediidha waan ta'eef hin jijjiiru jechuudha nan dhiisa. Haala kanaan edit ni godhanna isa booda as dhufneet seef ni jettu kana seefii goona jechuudha. Okay, amma haala kanaan naa dhumateera jechuudha. Dubattan deebi'a ammas. Ishii haala kanaan viidiyoo lama jijjiirradheera yookiin immoo viidiyoo lama edit godhadheera. Isin hanga barbaadan edit godhachuu ni dandeessu. Kan tures ta'uu danda'a yookiin immoo kanarra gadhiisanillee odoon akkanatti irratti barreessee jiraadhe yookiin immoo taampileetii akkana irra godhee odoon jiraadhe jettanii kan yaaddan deebitanii haala kanaan edit ni godhachuu ni dandeessu jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik naaf godhaa. Hiriyoota keessan immoo fayyada jettanii yoo yaaddan sheer naaf godhaa. Sheer godhaa fi warri haaraa taatan viidiyoo kana ilaalaa jirtan immoo sabiskiraayib naaf godhaa isin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa.